Guyyoota muraasa darban kana neetwoorkiin odeeffannoo keessattuu aktiivistoota Eertiraa fi mormitoota farra-Itoophiyaa ta'aniin qindaa'e obomboleettii ololaa addunyaa raasu tokko labsee jira. Oduun isaan bal'inaan oofaa jiran Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad Dhukkuba cimaa sammuu fi tiruutiin qabame hatattamaan gara Abu Dhabii United Arab Emiratesitti geeffame kan jedhudha. Kuni oduu dilee miti. Aktiivistoonni Eertiraa fi michoonni isaanii maaliif oduu sukkanneessaa akkasii kana labsuu filatan? Dhuguma Dr. Abiy dhukkubsatee jiramoo? Akkuma malee isaa afuura isaa dhokfatee miidiyaarraa fagaatiin icciitii isaa bal'inaan qindeeffannee jirra. Dhiyeenya kana hayyuun siyaasaa Oromoo Jawar waraana qawwee dhiisee tooftaa dippiloomaasii lallaafaa fayyadamuun Itoophiyaa fi Eertiraan dhiiga dhangalaasuu dhiisanii Itoophiyaan gabaa ishee isa guddichaa yoo banteefi Eertiraan ammoo buufata galaana ishee isaa kennitu jechuun madaallii haaraa lafa kaa'uun isaa ni yaadatama. Yaanni kun nuura asmaraa fi warra sabboonummaa Eertiraa leellisan biratti garuu akka summii dammaan faayameetti ilaalame aarii sukkanneessaa dhoosee jira. Kanuma hordofuun dhaadannoon Eertiraa leeysatti lilbayii jedhu bal'inaan dhaga'amaatii jira. Icciitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Waggoota afran darban guutuu Masriin dippiloomaasii addunyaa keessatti haguuggii sobaa uffattee Itoophiyaan biyya diigamtuudha. Hidhii haaromsaa balaa addunyaatti Ameerikaan Itoophiyaa qeenxeessuu qabdi jechuun doolaaraa biiliyoonaan dhangalaasaa turte. Yeroo irra dhugaan sukkanneessaan minjaala Waashingten irraa dho'i abjuu Kaayiroo qabrii keessatti awwaaluu qofa osoo hin taane Itoophiyaa gara gooftummaa tarsiimawaatti ceesisee jira. Icciitii Masrii raasaa jiru kana yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa naffirraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harkafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Annuura Gaanfa Afrikaa keessatti waraanni hunda caalaa sukkanneessaa fi hadhooftuun waraana qawwee osoo hin taane minjaala miidiyaa hawaasaa fi waraana xiinsammuu irratti gaggeeffamaa jira. Guyyoota muraasa darban kana neetwoorkiin odeeffannoo sobaa keessattuu aktiivistoota Eertiraa fi mormitoota farra-Itoophiyaatiin qindaa'e obomboleettii ololaa addunyaa raasu tokko labsee jira. Oduun isaan bal'inaan oofaa jiran Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad Dhukkuba cimaa sammuu fi tiruutiin qabame hatattamaan gara Abu Dhabii United Arab Emiratesitti geeffame achitti lubbuun darbeera garuu mootummaan dhoksaa jira kan jedhudha. Kun oduu dilee miti. Kun ija saayinsii ji'oo-poliitiksiitiin yeroo madaalamu ajjeechaa eenyummaa fi sodaa oomishuu isa fiixeeti. Mee dhugaa xaxamaa kana dhuguuqii miidiyaa diinaarraa mulqinee gadi fageenyaan xiinxallu. Jalqaba irratti aktiivistoonni Eertiraa fi michoonni isaanii maaliif olola sukkanneessaa akkasii kana yeroo ammaa kana raabsuu filatan? Icciitiin isaa dhiphina tarsiimawaa keessa dhokatee jira. Akkuma kanaan dura gabaasni Eertiraan daangaa lafoo irratti Itoophiyaa wajjin morkachuuf humna qilleensaa fi teekinooloojii ammayyaawaa raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaa ijaarrate dura dhaabbachuu dadhabdee guutummaatti laamshaa jirti. Yeroo diinni dirree waraanaa irratti siimochuu dadhabuun filannoon isaa inni dhumaa sammuu uummataa burjaajessuu diigama keessoo uumuu fi hawwii aangoo uumameera jechuun waraana ragaa sobaa banuudha. Isaan Dr. Abiy miidiyaadhaan ajjeesuudhaan Itoophiyaa keessatti naasuu uumanii sirnichi akka kufuu abjootu. Garuu diinonni kunneen dhugaa seena qabeessaa fi protookoolii hooggansaa Muummicha Ministeeraa Dr. Abiy Ahimad guutummaatti wallaalaniiru yookaan osoo beekanii arguu dhiisanii jiru. Dr. Abiy erga gara aangootti dhufee eegalee amala siyaasaa waraanaa addaa tokko addunyaatti agarsiisee jira. Inni amala callisaa tarsiimawaa qaba. Yeroo biyyattiin dhiphina keessa seentu yookaan yeroo diinni iyyiinsiisaa fiixeerraan ga'u inni guutummaatti ija miidiyaarraa dhokata. Kuni dadhabina yookaan dhukkuba osoo hin taane tooftaa waraanaa isa guddichaadha. Seenaa dhiyoo kana haa yaadannu. Bara 2021 yeroo waraanni kaabaa teephan laffammaatee inni Finfinnee seenuuf kiiloomeetira muraasatu nu hafee jechuun addunyaatti of tuulu. Dr. Abiy torbanootaaf miidiyaarraa guutummaatti dhabamee ture. Yeroo sanayyuu ololli diinaa inni baqateera, dhukkubsateera, aangoo gadi dhiiseera jechuun addunyaa burjaajessaa ture. Garuu xumura irratti dhugaan dho'e. Dr. Abiy masaraa Finfinnee dhiisee kallattiin uffata waraanaa uffachuun adda waraanaa irra taa'ee waraana sana ofii isaatiin ajajaa ture. Yeroo inni dirree waraanaatti deebi'ee ifatti mul'atu madaalliin waraanaa guutummaatti garagalee diinni daaraa ta'ee ture. Har'as madaalliin sun tokkuma yeroo Eertiraan, Masrii fi Finxaaliyiin waraana dippiloomaasii fi qawwee Itoophiyaatti haggaaman Dr. Abiy kaameraa dura dhufee deebii kennuu hin filanne. Inni callisee diinni isaa haga fedhee of wallaalee olola ofii isaatiin machaa'utti daawwata.
ololli Abuu Dhaabii dhaqee du'ee jedhu kun ragaa kufaatii diinaatiin dhaabbileen oduu mirkanaa'u idil addunyaa kamiyyuu waan kana hin gabaasne. Sababni isaas biyya akka Itoophiyaa isheen uummata miliyoona 120 ol qabduu fi Gaanfa Afrikaa keessatti utubaa ji'oo-poliitiksii taate. Hoogganaan ishee yoo rakkoo fayyaa quunname dhimmi kun gungummii mormitootaa qofatiin hafu. Dabalataanis ragaaleen mootummaa fi masaraarraa ba'an akka agarsiisanitti Hagayya kana keessaa Dr. Abiy dhimma siyaasaa, dippiloomaasii naannichaa fi murtiiwwan waraanaa gurguddoo dabalatee haasaa birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi biyyoota diinaa akka Eertiraa madaalliitti deebisuun kallattiin dabarsaa ture. Kana jechuun sirni mootummaa osoo hin raafamiin hojii isaa idilee hojjechaa jira. Ija xiinsammuu uumamaatiin yeroo ilaalamu aktiivistoonni Eertiraa fi mormitoonni biroo oduu kana kan oofan hawwii isaanii dhugaa fakkeessanii dhiyeessuurraati. Isaan masaraa waraanaa Itoophiyaa fi dippiloomaasiin Dr. Abiy Gaanfa Afrikaa keessatti guutummaatti qiyyoo isaaniitti xaxaa akka jiru sirriitti hubatanii jiru. Kanaafuu falli isaanii inni dhumaa muummicha ministeeraa qaamaan mo'achuu yeroo dadhaban miidiyaalee hawaasaa irratti ajjeesuudhaan garuu qormaanni waraanaa olola akkasii yeroo gabaabaa qofa jiraata. Guyyaa Dr. Abiy akkuma mala isaa illisa isaa xumuree miidiyaatti as ba'u warri har'a inni du'eera jedhanii sirbaa jiran qaanii fi salphina seenaatiin awwaalamanii hafu. Magaalatti gabaasni sobaa fi duulli miidiyaa irraa kun addunyaa fi uummata Itoophiyaaf dhugaa tokko mirkaneessee jira. Waraanni jaarraa 21ffaa qawwee qofa osoo hin taane sammuu uummataa burjaajessuudha. Diinonni Itoophiyaa humni isaanii dhumaa jiraachuu isaa oduu bu'uura hin qabne daldaluu isaaniitiin of saaxilanii jiru. Pirootokooliin Dr. Abiy inni dhokatee hojjechuu fi tasaa mul'achuu har'as diinota isaa qormaata sammuu hamaa keessa galchee jira. Itoophiyaan biyya abbaan fedhe dhufee oduun diigu miti, isheen utubaa sibiilaa kan madaallii Gaanfa Afrikaa harka isheetti qabatteedha. Osoo addunyaan dambalii waraanaa xaxama Gaanfa Afrikaa ija dhiphinaatiin daawwattu morkii yaadaa fi ilaalcha irratti rukuttaan onnee ji'oo-poliitiksii guutummaatti garagalchuu tokko dho'ee jira. Eenyu kana hayyuun siyaasaa Oromoo Jawar waraana qawwee dhiisee tooftaa dippiloomaasii lallaafaa fayyadamuun Itoophiyaa fi Eertiraan dhiiga dhangalaasuu dhiisanii Itoophiyaan gabaa ishee isa guddicha yoo banteef Eertiraan ammoo buufata galaanaa ishee sabaa kennitu. Ameerikaa fi Ingilizitti michuu diinagdee ta'an jechuun madaallii haaraa lafa kaa'uun isaa ni yaadatama. Yaadni kun addunyaa dippiloomaasii biratti akka furmaata injifannoo gamtaatti yeroo eebbifamu. Handhuura Asmaraa fi warra sabboonummaa Eertiraa leellisan biratti garuu akka asummii dammaan faayametti ilaalamee aarii sukkanneessaa dhoosee jira. Mee dhugaa dhooftuu kana ija saayinsii ji'oo-poliitiksii fi xiinsammuu waraanaatiin gadi fageenyaan ilaallu. Barruun aktiivistoota Eertiraan gurgurtaaf hin dhiyaattu Eertiraa leessat lilbay adannoo jedhuun yeroo eegalu kallattiin yaada Jawarii fi dhiibbaa dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaatiif kennamedha. Ija hooggantoota Asmaraa fi deeggartoota isaaniitiin gabaa daldala Itoophiyaaf jecha ulaa galaanaa kennuu jechuun waraanaan waan dadhaban maallaqaa fi dinagdeedhaan bitatanii dachee Eertiraa dhuunfachuudha. Eertiraan biyya dinagdee fi gabaa bilisaatiin ijaaramte osoo hin taane biyya ayidooloojii cifamuu fi birmadummaa sibiilaatiin ijaaramtedha. Kanaafuu yaadni Jawar inni qaroon sun Eertiraaf eeboo qaraa birmadummaa ishee waraanuu ta'ee mul'ate. Morkiin kun garuu dhimma daldalaa qofatti hin dhaabbanne gara waraana odeeffannoo fiixee irratti ce'ee jira. Barruun aktiivistii Eertiraa tokko dhiyeessee miidiyaalee fi aktiivistoota Itoophiyaatiin ololli hamaa Eertiraa irratti oofamaa jiraachuu isaa himata. Ololli inni guddichi Eertiraan garee Huusii Yaman dachee ishee irra qubsiistee galaana diimaa jeequuf deeggarsa gochaa jirti kan jedhudha. Kuni ji'oo-poliitiksii keessatti shira salphaa miti. Itoophiyaan dhimma Huusii kan fayyadamte Eertiraa akka biyya shororkeessitootaatti deeggartutti addunyaatti fakkii kaasuudha. Ameerikaa fi Awurooppaan Asmaraa irratti tarkaanfii waraanaa yookaan uggura dinagdee akka fudhatuuf dhiibbaa dippiloomaasii gochaa jirti jechuun qeeqanii jiru. Eertiraan sodaa jireenyaa keessa waan jirtuuf oduu kana akka masaraan Finfinnee lafa jalaan xaxxeetti balaaleffatanii jiru. Meeragaa mormii Eertiraa kana of eeggannoo nama madaallu. Reesichi falmii seenaa jabaa tokko lafa kaa'ee jira. Eertiraan biyya birmadummaa ishee dhiigaan fiddeedha. Nuti biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa illee yeroo isaan buufata waraanaa dachee keenya irratti ijaarrachuu gaafatan ifatti dinnee deebisneerra. Egaa kamitti garee akka Huusii dachee keenya irraa qubsiifnaa jettanii yaaddu jedha. Ija loojikii waraanaatiin yaadni kun dhugaa fakkaata. Eertiraan biyya of tuultuu kan eeyyamaa amala kamiyyuu malee jiraachuu barbaadudha. Garuu ija ji'oo-poliitiksii Itoophiyaatiin yeroo ilaalamu Eertiraan diina Itoophiyaa dadhabsiisuuf jecha deeggarsa lafa jalaa qaama kamiyyuuf kennuurraa of duuba hin deebinedha. Wanti hunda caalaa madaallii waraanaa kana xaxamaa taasisuun ilaalcha birmadummaa biyyoota lamaanii gidduu jirudha. Itoophiyaan biyya guddittii humna waraanaa fi dinagdee qabdu rakkoo teessuma lafaa qabdudha. Itoophiyaaf galaana diimaa ga'uun gaaffii qananii osoo hin taane gaaffii nageenya biyyaalessaa fi jireenyaati. Kanaafidha Jawar madaallii waraanaa dhiisee muddama kana furuuf kellaa dippiloomaasii dinagdee saaquu kan yaale.
Garuu Eertiraaf birmadummaan dhimma daldalaan wal jijjiiramu miti. Eertiraan gurgurtaaf hin dhiyaattu dhaadannoon jedhu masaraa Asmaraa keessatti akka amantiitti qabatamee jira. Qarshii Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'amu argachuurraa hiyyummaadhaan dachee ofii cufatanii taa'uu filatu. Walitti bu'iinsi yaada rimee kun addunyaaf ergaa suukanneessaa tokko dabarsa. Yeroo xiinxalli dippiloomaasii lallaafaan akka yaada Jawar kanaa diinaan Shira Eertiraatti ilaalamee guutummaatti balaaleffatamu filannoon dhuma minjaala irratti hafu maalidha? Saayinsiin ji'oo-poliitiksii deebii tokko qofa qaba. Yeroo dippiloomaasii fi daldalli karaa dhabuu qawwee fi herrega waraanaatu dubbachuu eegala. Eertiraan balbala daldalaa fi waliigaltee cuftee oduu sobaa nurratti oofaa jirtu jechuun Itoophiyaa yeroo himattu. Itoophiyaan ammoo raayyaa ittisaa biyyaa teekinooloojii ammayyaawaatiin ijaarte humna qilleensaa fi lafoo ishee qaraa jirti. Walumaa galatti barruun Eertiraa irraa dho'e kun addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Yaanni obbolummaa dinagdee inni Jawar dhiyeesse fakkii dhugaa qabuu fi ijaarsa nagaa waaraatiif furtuu ture. Garuu sammuun hooggantoota Asmaraa inni shakkii fi waraana keessatti ijaarame yaada kanaan akka summiitti tuffatee jira. Kuni madaallii gaanfa Afrikaa guutummaatti qarqara allayyaatti oofaa jira. Eertiraan dacheen kiyya hin gurguramu jechuun kellaa sibiilaan yeroo cufattu. Itoophiyaan ammoo ujummoon hargansuu kiyyaa dirqama banamuu qaba jechuun wixxifachaa jirti. Addunyaan amma morkiin eeboo herrega waraanaa fi diddaa dippiloomaasii kun daangaa bishaanii fi lafaa irratti isaatii zeeroo labse. Eenyutu eenyuun akka jilbeenfachiisu ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Madaalliin gooftummaa gaanfa Afrikaa daldalaan yoo furamuu dadhabe dhiigaan barreeffamuuf dirqamaa jira. Waggoota afran darban guutuu Masriin dippiloomaasii addunyaa keessatti haguuggii sobaa uffatte. Itoophiyaan biyya diigamtuudha. Hidhii haaromsaa balaa addunyaati. Ameerikaan Itoophiyaa qeenxessuu qabdi jechuun doolaara biiliyoonaan dhangalaasaa turte. Yeroo har'a dhugaan suukanneessaan minjaala Waashingtan irraa dho'e. Abjuu Kaayiroo qabrii keessatti awwaaluu qofa osoo hin taane Itoophiyaa gara gooftummaa tarsiimawaatti ceesee jira. Hagayya 19/20/2026 jilli olaanaa raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuutiin durfamu Pentaagoon keessatti aangoota Ameerikaa wajjin waliigaltee seena qabeessaa mallatteessuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Waliigalteen kun kakuu waraanaa akka neetoo keewwata 5ffaa ta'uu baatus ija ji'oo-poliitiksiitiin dho'iinsa sanaa gadi miti. Kuni tumsaa tarsiimaa guutuudha. Kana jechuun Ameerikaan madaallii ragaa basaasaa leenjii waraanaa ijaarsa dandeettii humna qilleensaa fi lafoo Itoophiyaa ammayyeessuu fi dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti Itoophiyaa akka michuu fiixeetti ofitti hammattee jirti. Tarkaanfiin Pentaagoon kun Masrii keessatti raafama xiinsammuu uumee jira. Maaliif yoo jenne madaallee Kaayiroon eeggachaa turte guutummaatti jalaa fashalaa jira. Masriin Itoophiyaa waraana Tigraay fi dhiibbaa dippiloomaasii warra dhiyaa jala turte sana fayyadamuun Finfinnee jilbeenfachiisuuf yaalaa turte. Garuu har'a yeroo Ameerikaan ofii isheetii dhufte jeneraalota Itoophiyaa wajjin minjaala marii irratti hiise Kaayiroon dhugaa tokko hubatti. Ameerikaan dhimma hidha haaromsaa dhiiste Itoophiyaa akka utubaa gaanfa Afrikaatti filattee jirti. Garuu gaaffiin inni guddicha asitti kaa'amu Ameerikaan maaliif tasa dammaqtee Itoophiyaatti fiigdee iccitiin isaa hidha haaromsa yookaan laga Abbayyaa keessa hin jiru. Iccitiin isaa bishaanota xaxamaa galaana diimaa fi morkii addunyaa keessa dhokatee jira. Pentaagoon madaallii addunyaa yeroo safaru Chaayinaa fi Raashiyaan dachee Afrikaa keessatti gooftummaa Ameerikaa duguganii balleessuuf akka fiigan sirriitti argama. Sudaan waraana keessootiin daaraa taatee jirti. Eertiraan biyya cufamtuu fi diina warra dhiyaati. Soomaaliyaan birmadummaa of danda'een qabdu. Ameerikaan yeroo qarqara galaana diimaa irraa kaatee hanga garba Hindii ilaaltu. Biyya jabaan kan mootummaa cimaa qabu, uummata miiliyoona 120 qabuu fi dhiibbaa diinota dandamachuu danda'u tokko qofatu jira. Innis Itoophiyaadha. Itoophiyaan dachee qarqara galaanaa kallattii qabaachuu baattus riqichaa fi onnee ji'oo-poliitiksii gaanfa Afrikaati. Waliigalteen Pentaagoonii fi masaraa Finfinnee gidduutti mallatteeffame kun ergaawwan tarsiimaa gurguddoo sadii biyyoota diinaa fi addunyaaf dabarsee jira. Inni jalqabaan jabanni ugguraa xumurameera. Waggoota darban Ameerikaan dhimma mirga namoomaa fi waraana keessoo sababeeffattee Itoophiyaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii fi dinagdee gochaa turte. Har'a Ameerikaan ofii isheetii dhuftee Itoophiyaa harka fuutee jirti. Kun Itoophiyaaf injifannoo obsaa isa fiixeeti. Itoophiyaan diinaaf jilbeeffachuu diddee ija jabinaan dhaabbachuu isheetiin dhumarratti gooftaan addunyaa ishee barbaacha akka dhufu gootee jirti. Inni lammaffaan Itoophiyaan dhimma Abbayyaa qofa miti, isheen murteessituu galaana diimaati. Ameerikaan Itoophiyaa kan barbaaddeef dhimma bishaanii qofa osoo hin taane dhimma waraana galaana diimaa ittisaa shororkeessummaa Alshabaabii fi dhiibbaa Chaayinaa fi Raashiyaa qolachuufi. Kana jechuun gaaffiin Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuuf dhiyeessitu ija Ameerikaatiin fudhatama argachaa dhufuu isaa agarsiisa. Masriin Itoophiyaan galaanarraa haa fagaattu jechuun yeroo iyyatu Ameerikaan ammoo nageenya galaanichaa fi Itoophiyaan dirqama achi jiraachuu qabdi gara jedhutti ce'aa jira. Inni sadaffaanii fi onnee Masrii cabsee Ameerikaan dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa keessa seentee Itoophiyaan dhiibdu.
Har'a Pentagon dantaa ofiisaa isa guddichaa fi dantaa xiqqaa Masrii yeroo madaalu dantaa ofiisaatiif jecha Itoophiyaa filatee jira. Washington amma booda dhimma bishaanii fi jettee michummaa waraanaa ishee masaraa Finfinnee wajjin ijaarratti kanaaf balaa jala hin galchitu. Masriin dhimma Abbayyaa irratti guutummaatti kophaa ishee haftee jirti. Iyyan ragaan dippiloomaasii waraanaa kun addunyaa fi gaanfa Afrikaatiif dhugaa tokko ni mirkaneessa. Masriin waggootaaf Eertiraa fi Soomaaliyaa wajjin waltaatee kellaa ibiddaa Itoophiyaatti marsuuf fiigaa turte. Garuu madaalliin herregaa waraanaa fi ji'oo-poliitiksii kiyyoo Masriin qotte kana mataa ishee irratti garagalchee jira. Itoophiyaan biyya dhiibbaan diinaa cabsoo osoo hin taane biyya dhiibbaa sanaa gara humnaatti jijjiirtee addunyaa ofitti harkisuudha. Waraanarraa lallaba miidiyaatiin hin mootamu inni madaallii Pentagon irra taa'anii diinoo fi dhoqqee dippiloomaasii keessatti ukkaamsuudhaan mo'atama. Masriin madaallii kana keessatti laanshofteetti. Itoophiyaan ammoo utubaa gaanfa Afrikaa ta'uu ishee dhiigaan osoo hin taane ogummaa saayinsii siyaasaatiin addunyaatti labsitee jirti. Waraanarraa isa ijaan mul'atu qofa miti. Waraanni ni dhugaan umurii dhala namaa fi abbaa biyyummaa impaarotaa murteessu waraana madaallii lagaa fi annisaati. Itoophiyaan biyya bishaan koo anatu dhuunfata jechuun hidha haaromsaa xumurte. Har'a madaallii haaraa fi kellaa sibiilaa isa dhumaa lafa keessatti hidhaawwan dabalataa 3 laga Abbayyaa irratti ni ijaarra. Kanaaf eeyyamaa qaama kamiyyuu hin gaafannu jetti. Ija saayinsii ji'oo-poliitiksiitiin lallaba misoomaa qofa osoo hin taane labsii olaantummaa bishaanii isa Masrii halkan hirriba dhabsiisedha. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaam ibsa seena qabeessaa kennuudhaan Itoophiyaan bishaan ishee uummata ishee miliyoona 130f itti fayyadamuu itti fufti. Masriin ilaalcha kolonii keessaa ba'uu qabdi jira. Kuni jecha salphaa miti. Masriin waggoota 100f waliigaltee bara kolonii kan bara 1929 fi 1959 waabeeffachuudhaan lagi Abbayyaa fi bishaan isaa guutummaatti qiyyaam biyya biraa dhuunfachuu hin dandeessu jechuun addunyaa gowwoomsitee of tuulummaadhaan bitaa turte. Garuu Itoophiyaan waraqaa sana fuula Kaayirootti tarsaasuu qofa osoo hin taane madaalliin jijjiirameera. Bishaan madda isaa Itoophiyaa irratti to'atama. Isin ammoo nutti hirkadhaa jechuun dhugaa herrega bishaanii addunyaatti agarsiisee jirti. Wanti hunda caalaa Kaayiroo raasee fi onnee hooggantoota ishee dhiiga uffise garuu murtii Itoophiyaati. Masriin hidha haaromsaa kanaan waliigaltee tokkollee osoo hin uumin akkamitti hidha haaraa ijaartu jechuun iyyaa jirti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaatii fi Muummichi Ministeeraa Ahimad Buuliin warbee lama keessatti akeekkachiisa yeroo 3 labsuun isaanii madaallii ji'oo-poliitiksii keessatti dhiphina tarsiima waa isa fiixeeti. Abdullaatiin nuti hidha haaraa hin eeyyamnu dantaa fi nageenya bishaan keenyaa eegsifachuuf mirga guutuu qabna yeroo jedhu sagaleen isaa afaan waraanaa fi doorsisaa of keessaa qabu fakkaata. Miseensi koree dhimma alaa Masrii Muhammad Heegezi ammoo ifatti dhufee yoo Itoophiyaan hidha ijaaruutti deemte karaan furmaataa dippiloomaasii baay'ee dhiphata jechuun waraanni qarqararra akka jiru akeekkachiise. Madaallii dinagdee fi uummataa yeroo ilaallu Masriin uummata miliyoona 110 kan qabdu laga Abbayyaa akka utubaa jireenyaatti ilaalti. Garuu Itoophiyaan uummata miliyoona 130 qabdu dinagdeen ishee dammaqee guddataa jiru. Ibsaa fi bishaaniif laga kanatti fayyadamuu akka qabdu seera uumamaa fi seera idil addunyaatu eeyyama. Masriin of tuulummaa isheetiin nuti hidha biyyoota Afrikaa biraa ni deeggarra kan Itoophiyaa qofa mormina jechuun yeroo gowwoomsitu. Dhugaan lafa jiru garuu Kaayiroon biyya Afrikaa kamiyyuu akka jabaattee dinagdeedhaan of dandeessu hin barbaaddu. Itoophiyaan garuu uffata kanarraa saaqxii dantaa ofii ishee fiixee irraan ga'uuf of tuulummaa Masrii kellaa bishaanii keessatti dhaamsiiftee jirti. Walumaa galatti Masriin waggoota 100f kooftaa Abbayyaa jettee of tuulti turte. Yeroo har'a Itoophiyaan madaallii bishaanii guutummaatti garagalchitee bishaan sana madda isaa irratti to'attee jirti. Kaayiroon doorsisaa waraanaatiin Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf yeroo lallabdu Itoophiyaan ammoo dhagaa fi simintoo buusaa hidha irratti hidha dabalataa ijaaraa jirti. Dippiloomaasiin waraqaa irraa daaratee jira. Madaalliin dhugaa dirree irratti dandeettii biyya tokko bishaan ishee ofii ijaartee eeggachuu dandeessuun murtaa'eera. Itoophiyaan utubaa sibiilaa fi bishaanii taatee madaallii gaanfa Afrikaa guutummaatti harka isheetti dhuunfatteetti. Masriin madaallii kana keessatti laamshofteetti. Deebiin ishee ni dhuma. Iyyiinsa miidiyaa qofaatti hafee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee sumarratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.